Kristinaa fi sabboontummaa akkamittiin itti maayinni walitti dhufeenyi isaanii seedhu waa dubbadhuudhaan jedhanii an kanaan dura baay'inaan kan irratti dubbadheen beeku garuu namni waaqayyoo tokko kiristaanni tokko jireenya akkamii akka inni qabaachuun irra jiraatu immoo nan beeka. Namni waaqayyoo tokko jireenya akkamii akka inni qabaatu keessumatti bara jiru kana keessatti yoo afaan Ingiliziitiin warri tarii qabachuun barbaadan yoo jiraatanii identity and Christianity ishee irratti dubbadha. Identity and Christianity. Yeroo darbe ijoollee barattoota yuunivarsitii Wallaggaa yeroo isaan eebbifamanii waa tokko kaaseen ture. Waa'ee eenyummaa ofii akka kiristaanaatti wantoota lamaan qabnu akkamittiin eeggannaa seedhu achitti kaaseen ture. Waa'ee kanaa utuu hin ta'in egaa inni waan gara biraadha. Fakkeenya tokkotu mataa kootti dhufe ammas gaafan gara keessa dhufu yaada an kanaan dura dubbise tokko namicha toodhani hojii dhabeetii olii gad deemaa jedhan tarii wal dhageessanii jiraachuu dandeessu. Hojii dhabeetitu olii gadi deemu namicha paarkii eegu yookaan bineensa bosonaa eeguutti bahee hojii gaafata. Hojii irraa hir'isa waan ta'eef maal ta'a yoo hojii naa laattee jedhee namicha sana gaafata. Namichi hojii qabu yeroodhaa fi gaafa hojii argatu garuu waamaa eeti geggeessa. Itti namichi xinnoo deebi booddee waamaan kuttu deebii hojii tokko si argeeraa jedhaan. Isa booddee gaafa inni laqu kanaan dura bineensa tokko na jalaa du'ee goriillaa kan jedhamu paarkii keessaa dulloomee na jalaa du'ee yoo tarii ati akka bineensa sanaa taate aakti gootee naa hojjettee fi horii baay'ee guddaa si kaffaluu danda'aadhaan. Namichi sirumayyuu hojii dhabee rakkataa jira rakkina keessa jira waan ta'eef maal taa'ee aakti gochuu danda'aniitti jira. Isa booddee durumaa gaafa goriillaan sun dulloomee du'ee gogaa isaarraa baasee kaa'eera. Gogaa goriillaa sarraa baasee kaa'e sanaa fuudhee namicha kanatti hodhe harka goriillaa harka isaatti hodhee fuula goriillaa sanaa fuula isaatti hodhee ilkaan isarraa baasee kaa'e akka naannoo ilkaan isaatiitti sookeetii isaatti sasakka'ee namichi goriillaa fakkaate. Keessi isaa goriillaa miti bakkeen isaa garuu maali? Maal ta'e? Bineensa yookaan immoo goriillaa fakkaata. Booddee bosona keessa dhedheedhi aakti gochuu barbaade goriillaa gara biraa fakkaate kun warri saayikooloojii tarii warra dinaa baratan kuni identity theft. Namoonni tokko tokko waan gara biraa fakkaatanii nama gara biraa fakkaatanii warra jiraatan jechuudha. Bosona keessa fiigeetii aakshinii adda addaa argisiisee naani goriillaa warri waxxaatiin yookaan immoo dargaggeessa ta'anii goriillaa kana fakkaatu takka arganii beekan dhaqanii qabatanii tumutti kaan lafa argan dha'utti kaan. Innis duuba jedheeti amma danda'u sababni isaa ofii goriillaa fakkaataa jira malee maal miti goriillaa miti namatu itti kaa'ee goriillaa gochaatti jira. Kanaaf warri kaan dhaqanii gaasaan rukutan ofirraa loluutti ka'e. Dhumarratti gaafa ofirraa loluu amma danda'e ofirraa loleeti aakshinii adda addaa argisiisutti ka'e ofirraa dhiyee ka'e. Booddee mukaa mukattu taanee lagaa lagattu taanee iyyuutti ka'e sagalee goriillaa dhageessisuutti ka'e turistoonni baay'ataniif. Goriillaa nama fakkaatutu uumamee bosona keessatti nuu dhufeeranii ilaalutti kaane namichi soomii guddaa argachuutti ka'e. Inni goriillaa fakkaatu kunis keessa ba'e. Mukaa mukattu taanee gamantu taanee tiriitii adda addaa argisiisuutti ka'e miidha isaa samaa hin ga'ee gad deebisee ilkaan isaa kan goriillaa fakkaatu yaasee goriillaa fakkaachuu barbaade. Booddeetuma utaatu muka tokko irraa gara biraatti isa duraa caalaatti nu taala gaafa jedhu muki sun ittiin cabee lafa leenci keessatti eegamu keejii leencaa keessatti lafa dha'e. Leenconni suni argatanii fiiganii haqaniitii qabachuu fedhanii fuunfachuutti ka'an nan dhasaa fuunfatanii gaafa jedhan booddee nan iyyaa'e. Maaliif amma yoo iyye warri inni bakkeetii ilaalaa jiranii warri isa ajaa'ibsiifatanii hin gaddu. Sababni isaa goriillaa jedhanii ilaalaa turan malee nama jedhanii hin turre. Yoo cal jedhe leencatu nyaachuuf jedhe. Kanaaf egaa amma isa baay'ee moorastii ta'e filachuutu irra jiraata. Dhiisuu irra jiraata miti isa xinnoo fooyyee qabu filachuu qaba waan ta'eef inni iyyumatu irra jiraataa jedhee gaafa inni iyyuu fedhu leenci inni fuunfachaa jiru fuunfataa sobee fuunfataa funyaansaa bira ga'eeti afaan kee qabi walitti qabdee nu ariitii anis akkuma keetii maal jechuu isaati leenci sunis maalidha akka
act gochaa jira malee identity isaa isa sirrii miti. Raawwateetu macaafa qulqulluu keessatti macaafa qulqulluu gaafa dubbatu yookaan immoo namoonni baay'een bara keessa jiru kana gaaffii amma danaa gaafatan kana namoota baay'eef gaaffiidha. Har'a tarii kaasuun dhiisuun hin danda'a. Namoonni tokko maal jedhu gaafa kiristiyaana ta'u namni tokko macaafa qulqulluu keessattis Phaawulos argumentii isaa guddaa gaafa laaltanii maal jechaa turanii namni tokko gaafa kiristiyaana ta'u Gentile Christians yookaan immoo warri Jiwishiin taane maal ta'u gaba jiraatan nanna qabataniiti jiran warri Jiwishiin nanna qabatanii gara Yihudiitti geeddaramuu tarra jiraataa jiran. Phaawulos immoo keena wangeelli qabnu kun wangeelli qabnu kun laphee namaa jireenya namaa nama geeddareeti nama fuudhee garuu nama gara biraa hin godhu nama sana fuudhee kan Kiristoos godhaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nama tokko fuudheeti proselyte warri Jiwishii ta'u yookaan immoo Giriikii tokko kiristiyaana Giriikii ta'a. Roomaan tokko kiristiyaana Roomaa ta'a. Namni booddee sitti hima warri Jiwishiinis gaafa amananii Jiwishii kiristiyaana ta'u. Nusi gaafa amannu kiristiyaanuma biyya Afrikaa keessaa kiristiyaana sirrii ta'an malee kiristiyaana Ameerikaas hin taanu kiristiyaana Awuroopaas hin taanu kiristiyaana biyya Ormaas hin taanu we remain the same. Nuyi namoota biyya kanaati. Hallelujah. Abaloo abaloochuu isaaniitti maaliif beektu namni baay'eetu waldaa keessa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isin kana waan jedhaa nama tokko fuudheeti booddee isinitti hima maal jechuu akka hin ta'e amma isa isinitti maal jedhama. Nama tokko fuudheeti fuudhi jijjiiree nama gara biraa gaafa kiristiyaana taanu maal taanaadha gaafa kiristiyaana taanu eenyudha who am I ani eenyudha kiristiyaana gaafa ta'u maali ani eenyudha. Isa kana baay'ee cimsitanii qabattu yoo danda'ame gargara kana isinitti hima baay'ee wanta cimaa barbaachisaadha inni kun gaafa kiristiyaana ta'u ani eenyu inni nu baay'ee barbaachisaadha. Warri lammaffaan immoo namoonni tokko tokko kan gaaffii kaasanii ergi namni amanee booddee ijoollee Waaqayyoo ta'a waan ta'eef eenyummaan isaayyuu biological identity isa jennu sana barbaachisaa miti. Sababni isaa Christian identity seerumurtiin cimsama waan ta'eef eenyummaa kan jedhan immoo jiru lammaffaa irratti warri kuni warri sadaffaa immoo maal jedhu namoonni tokko tokko ofii kooti gaafa yaadu amma kana gaafa karaarra taa'uun makiinaa keessatti tursite karaarra waan ta'eef amma hojii godheen callu bedheen waan namni yaadaniin babarreessaanii amalee isaa waa'ee kanatti ta'e miti waan yoo namni yaadu dhahee yaadu maaliif namni waa ishee yaadu beeka waan ta'eef sammuu ishee keessatti Waaqayyoo galanna ta'u. Ergi namni amane booddee namni amane tokko dual identity yoo isa waaqarraa isa lafarraati kanaaf identity lama qaba kan jedhan jiru namoonni lammaffaa irratti immoo inni lafarraa isa waaqarraa liqimsaa kan jedhani yookaan immoo inni waaqarraa Christian identity inni jedhamu isa biological identity isa jedhamuti qeqeen godhee liqimseeti tokko duwwaa ta'aa kan jedhani yaadanis namoonni jiru. Waan baay'eetu jira. Egaa isa kana hunduma isaa irratti barreeffeera. Garuu wanti guddaan as keessatti ilaallu akkasiin barreeffatan kan barbaadu qolaataa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 isa jiru nan dubbisaa akkeedha. Egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jiru barbaada. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhina. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'ee yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Ameen. As keessatti Phaawulos warra Qolaasaayisitti gaafa dubbatu haala Qolaasaayis keessa jiru baay'ee keessa gaafa dubbiftanii beektu argumentii iddoo sana keessa jiru namoota sana gidduu jiru garuu wanta gurguddaan inni dubbatu iddoon amma dubbise keessatti waan nama dubbata. Lakkoofsa 3 irratti hin duutan jedha lakkoofsa 1 irratti immoo maal taatan jedha kaataniittu duutanii kaataniittu inni guddaan barbaachisu jalqabaaf dhuma isaanii duwwaa itoo hin ta'in intervalii kana gidduutti namni ergii du'ee waa ta'e yookaan immoo duutanii kaataniittu jechuun baptismal identity isa jedhanidha warri theologiansiin gaafa Yesuus Kiristoositti amanne nuyi namoota haaraa taane miti dukkanni nurraa sokee Yesuusitti amannee maal taane nama in fayyine miti
jechuun ko isin garanii waan jiraa way fayyina sakarratti amma gadi fageenyaan teoloojii isaa sitti dubbachuun barbaadu yoo hin beekan jedhee kaasu kana garuu wanti guddaan achi gidduutti namni tokko identitii akkamii qabaachuu danda'a. Waaqayyo gaafa erge yookaan immoo ergamootatti dubbate egaa dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa maal godhaa? Ormoota hundumaatti wangeela maal godhaa? Wangeela lallabaa. Saba hundumaas maal godhaa? Bartoota koo godhaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 argattu. Akkasumas immoo hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti hafuurri qulqulluun yeroo isheen irratti dhufu Yerusaalem keessatti, Yihudaa keessatti, Samaariyaa keessatti amma handara lafaatti maal qotaata? Dhugamaa tokko taatu baafeedhu wangeelli baay'ee jiru kuni iddoo murtaa'ee fi naannoo murtaa'eef miti biyya lafaatii fi ji'oogiraafikaanii biyya lafaa guutummaa fi akka sabaatti immoo saba hundumaaf. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Noobatteetti waan jedhaa wangeelli kuni handara lafaatii lafti inni ga'u namaaf immoo nama hundumaati. Jiwushii ta'uu danda'a, Giriikii ta'uu danda'a, warra Roomaa ta'uu danda'a, namoota adda addaa ta'uu danda'a. Garuu hundumaatti wangeelli hin lallabama. Wangeelli gaafa lallabamee jiru hin dhufu. Fakkeenya dhaggeeffadhaa. Boqonnaa tokko takkee boqonnaa nama hojii ergamootaa irratti tarii gaafa dubbiftanii waan guddaan isin argitanii hafuurri qulqulluun nama bu'ee dhabdi bifa abiddaatiin ergamoonni isaan kana kaa jiran irratti maal ta'e? Erga gaafa inni bu'ee jedhee maal dubbatan jedhe? Afaan haaraa isaan dubbatan suni afaan namoota biyya adda addaatii dhufanii hin ajaa'ibsiifatan jedhe. Lakkoofsa 3 qabaa dubbisaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 qabdanii gaafa dubbiftanii namoonni adda addaa warri achi keessa jiran kuni there is unity, there is diversity in the same church. Amma sana isin deebi'u waldaa sana keessa hafuurri Waaqayyoo lafatti bu'ee keessa tokkummaatu jira. Maaliif tokkummaan jira? Hafuura Waaqayyoo jala jira. Hafuura tokkummaa gara tokkummaatti nama fiduutu irra jira. Diversity immoo maaliin argitu? Garaagarummaa immoo maaliin argitu? Namni hundumtuu afaan tokko dubbatu, afaan adda addaa dubbata ture. Mitiire? Namoonni achi turanii biyya adda addaatti kan dhufan dhaggeeffataniiti hin ajaa'ibsiifatan. Afaan keenya jiraadhan. Wanni suni gaafa dhaggeeffatu afaan isaati. Afaan koo inaasaa maayidha. Inni suni gaafa dhaggeeffatu afaan koo addaattiidha. Inaasaa maayidha. Maaltu jira yoo jettanii afaan nama hundumaatu eessa keessa jira? An tokko warra atileetiksii biyya ormaa raqantu atoobisii tokkotti namni deemu. Atoobisii tokko keessa jiru waan ta'eef atoobisii sana keessatti warri kaanii afaan Fireenchii haasa'u, warri kaanii afaan Arabaa haasa'u, warri kaanii afaan Ingilizii haasa'u, warri kaanii afaan warra Eeshiyaa keessaa haasa'u, warri kaanii afaan warra Afrikaa haasa'u, warri kaanii warra akka Xuruneesh fa'aa immoo afaan Oromoo keessaa haasa'u. Namichi tokko callu galee taa'ee nasiifichi gaggalaagalee warra sana sin ilaala, warra kana sin ilaala, isa sana sin ilaala, afaan isaa sin dhaggeeffata. Mootummaa Waaqayyoo keessatti gaaf tokko afaanni hundumtuu qomoon hundumtuu akka kanaatti wal argineeti celebrate goonaa. Noobateetti waan jiraa. Kanaaf al tokko namoonni maal jedhu identity hin jedhamu kuni Waaqayyo duratti maal fakkaata isa jedhanii yeroo isaan kaasan hin argina. Amma galgala kanadhaa tokkoffaa irratti waan akka introduction itti isiitti beeksisa galtanii maal jechuudha identity jechuun maalni eenyummaani yookaan immoo sabboonummaan inni jennu kuni maal jechuudha identity eenyummaan. Inni kun akkuma isin beektanii walitti qabama amaloota namaati yookaan akka gartuutti ta'uu danda'a yookaan immoo akka maalitti ta'uu danda'a akka nama dhuunfaatti ta'uu danda'a amala namoonni qabanii yookaan immoo visibility ta'uu danda'a jedha waan tokko irraa gaafa ilaalu visible or invisible characters isa kana guuba tokkotti gaafa dhannee jiru wantoota adda addaa qaba gaa booddee isinitti nan kaasa aadaa wantoota adda addaa wajjin kan wal qabate isaan kana hundumaati achi keessatti arguu dandeenya identity keessatti yookaan immoo isa aanamman isinitti hime kana waldaa kiristiyaanaa keessatti anaaf isinii gaafa jiraannu nama gara biraa taane tun ta'ini ofuma keenya taanee jiraanna yeroo of taanee jiraannu mee dhaggeeffadhaas. Namni tokko
Afrikaawwi sirrii ta'ee kiristaana sirrii ta'uu hin danda'a. Namni tokko Oromoo sirrii ta'ee kiristaana sirrii ta'uu danda'a. Namni tokko Amaara sirrii ta'eeti kiristaana sirrii ta'a. Necessarily Awuroopaawwi akka Filisxeemitti mee yookaan Ameerikaawwi namni Jentaayilii tokko yookaan namni Giriikiin tokko ofii isaa geeddaree ilaa sitti beera waan jedhaa inni geessumni inni kun maal jechuu akka ta'e sitti hima akkasini garmalee hin hubanneef bayeessa godhe booddee sitti hima. Namni tokko ofii isaa ta'eeti Kiristoosin sirriitti waaqessuu danda'a. Let me repeat it. Turuutti dhaggeeffadhaa. Namoonni tokko gaafa dubbatanii akkas jedhu. Beendeen inni warri jedhaman kun gaafa dhufanii nurkaa balleessanii they killed our identity. Minaamin yeroo isaan jedhan nagaa. They did not kill our identity. Hin ajjeesne jireenya keenya kan geeddaree kan nama nu godhee wangeela kanadha. Guddisaati ameen jira. Namni tokkittiin ilaa ijoo dhaggeeffadhaa bayeessa godhaati. Naannoon yeroo torbanarraa sanbata darbe keessa Adaamaan ture kana kaaseera tarii yoo madingata argitan jedheen kanan dubbachaa jiru. Namni tokkittiin gajjallala lixa keessaa qabee amma Tigraayitti raadiyoo FM isin amma isin dhaggeeffattan kana dabalatee mana isaammaa warri mana yaalaa maa jedhamti isheen warri COVID hojjennu jettu kun maayettu maa jedhamu public health jira miti pastoral institute sana dabalatee alartii dabalatee mana yaalaa kana hundumaa dabalatee biyya kana keessatti kan fide wangeela kanadha. Namoota namoota baay'ee karaa bukkeetii kaasee kan nama godhee ija isaanii bane. Isa kana kaasuun hin barbaadu malee wangeelli gara keenya gaafa dhufe eenyummaa keenyaa fi maalummaa adda addaa balleessituu hin ta'in jireenya keenya qareetti nama nu godhe. Wangeelli gaafa dhufe mana barumsaa wajjin dhufe. Isa kana booddee sitti nan kaasa. Wangeelli gaafa dhufe hospitaala wajjin dhufe. Ittiin disirbu gochuuf hin turre. Wangeelli gaafa dhufe sammuu keenya bane. Wangeelli gaafa dhufe wanta nu bitaa ture akka nu ofirraa gannan nu godhe. Namoota tola jiran wangeelli gaafa dhufe sammuu keenya seexanni dukkaneessee nu bitaa ture akka ni bara nu godhe akka ni bara nu godhe akka ni dubbisnu nu godhe akka ni sodaannu nu godhe sini jedhera akka ni guddaa yaadnu nu godhe akka ni nama taanu nu godhe akka ni fuulduraatti yaadnu nu godhe. Haleluuyaa. Wangeelli gadi nu qabne wangeelli nu najuujne wangeelli nama nu godhe. Meeshaa ofii keessanii wangeelli nama nu godheera. Namaa gadi taatan namni wangeela dhagee namaa gadi hin ta'u. Namni wangeela dhagee ijoon taane dhaabatu kufeenaaf. Lafti wangeela dhagee jijjiirama. Dhaloonni wangeela dhagee jijjiirama. Jijjiiramu duwwaa mitiisin biyya kan jijjiirtan taatu. Namoota borii taatu. Wanti waan jiraa namoonni gara biraan iddoo dhimma ni haasa'u malee sobanitu waan gaarii isin akkatti galu. Inni dhaggeeffadha. Dur gaafa fookasii keessatti fookasiin illee addana jiraate isaa amma beeku waaqayyotu beeka. Fookasii keessatti duri maal jennee ijoollee hojjennu ijoolleetti himna. Wangeela harka tokkotti dabtarii immoo harka tokkotti himna. Kun lamaan harka namaatti yaa'amu. Miti wangeela Masaafa mana barumsa wangeela library. Namni wangeelli harka jiru sammuu banamaa qaba. Maaliif wantoonni biyya amma namni baay'ee ishee tokko sodaattii maaloo sodaattii qaalluu maaloo minteqreeshoo minaaminii jettee sodaatteeti irraa hafamtee duuti. Keessatti ijoolleen durbaa iddoo baay'eeti ammatu mataa isheerra minaamin jedhani amma fayyuma iyyuutti kaati. Maaliif naan jira. Isa kana hundumaatti waaqayyo nurraa haqaayafatne. We are free. Waaqayyo sansalata diinaa nurraa kennate. Malee wangeelli gannuu qabne kana keessa ogummaatu jira. Kana keessa beekumsatu jira. Kana keessa jijjiiramatu jira. Namni waan sadii hin jijjiirre wajjin rakkatina. Tokko nama umuriin hin jijjiirre
namni gaafa guddatu si namichatu waamicha naa waamaa jedheeti jaarsa akka ijoollee natti waamina ijoollee akka jaarsa keessaan jalaan hambisinaa namoota tokko beebii feese namoonni maal jechaadha dulloomaa ta'ee ijoollee xinnoo fakkaata argitee hin beektanii they call him baby face maaliif itti akka jettoo jettanii ijoollee nama guddaa fakkaata amalli isaa ijoolleedha lammaffaa irratti nama barumsi hin geeddarre barumsi kutaa jaattis kutaa kudhanittis kutaa kudha lamattis yuunivarsiitiittis hin geeddarre taana wajjin rakkatinaa because rakkoo qaba namichi sun sadaffaa irratti Yesus Kristos hin geeddarre taanaan wajjin rakkachuun hin danda'amu kun sadan yeroo hundumaa nama geeddara wangeelli gaafa dhufee sammuuf jireenya keenya geeddara lafaaf maatii firoota keenya geeddara dukka halkan walakkaa dukkan keessa isa jiruuti achi keessaa nu baase hubachuu dandeenya namni tokko disii hubachuu hin danda'u namni nu soobuu hin danda'u because we are Christian nena hojii jira ana amanaa jedhame ana waaqayyoo jedha kanaafiti namoonni yeroo dubbatanii hubanni amala yeroo isaan dubbatanii in argina as keessatti macaafni qulqulluun gaafa dubbatu wangeelli iddoo adda addaa gaafa ga'e meeqaa dubbifadhaadha Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 17 irratti Yesus Kiristoos maaliif jedhe manni koo kan ormootaati jedhe maal jechaadha kuni warra ormoonni jiwshii kan tun ta'in ofii isaanii ta'anii waaqeffatu hin waaqeffatu kilaasini jedhena garuu kan nama dhimmoo jiraate they will be Christian namoonni kuni kiristiyaana sirriidha waldaa keessa jiraatanii isa biyya lafaatiin dhufutuun ta'ini waldaa keessa gaafa dhufanii yooma ofii isaanii ta'anii afaan isaaniitiin akkaataa waaqayyoo even waa tokko xurutti dhaggeeffadhaa waa tokko lambeessa godhaati irraa qabaa dhaggeeffadhaa namni tokko afaanis aadaanis wantoonni adda addaa maal akka ta'e booddee fi itti nama daqiiqaa meeqa akka qabullee hin beeku harka naa baasee adeera akka jedhe gaafa fa'aatiin geessu ishi kanaaf isinii kooraa zannaxaa diidaa dhaggeeffadhaa sa'aatiin nutti keettanii sa'aatiitiin ilaalina inni natti hima waan ta'eef yeroo sana qas godhee madhaabeen daqiiqaa tokko isinii kadhadhee galtu maqaan waaqayyoo eebbifamu gaafa kiristiyaana ta'anii Gentile Christians gaafa jedhamanii kiristiyaana immoo gaafa ta'anii kiristiyaana sirrii ishee tokko Gentile afaan isaaniitiin yookaan immoo warra alaatti dhufanidha warra kan waaqayyoo hin taanedha garuu gaafa waaqeffatanii gaafa Yesuus wajjin jiraatanii isaan kan eenyuuti tootaalii rifeensa mataa isaaniitii qabee amma qeensa miila isaaniitti isaan kan eenyuuti kan Yesuus booddee sitti nan kaasna kana kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu manni koo kan warra Jiwishii waayituun ta'ini kan warra Gentile kan warra nan Jiwish jechuudha warra kun warra ala jiran warra Yihudoota keessa hin taane kan isaaniitis jedheetti dubbata Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti yoo ilaaltanii biifni warra ormootaaf hin ba'a jedha maal jechuudha kuni Kiristoosin beekuutu gara isaanii dhaqa gara eenyu dhaqa gara warra Kiristoosin hin beekne gara warra Yihudoota hin taane gara isaaniis ifni hin dhaqa jedheetti dubbata kanarraa kan ka'e hojii argamootaa boqonnaa 8 gaafa ilaaltanii namicha biyya Itoophiyaa tokkotu dubartii tokko wajjin deemaa jiraayyuuti Filiiphoos jedha Filiiphoos dhaqee wajjin haasayeetii waan ati dubbisaa jirtu kana raajii Isaayyaas keessaa siif gala jedhee gaafanni gaafate namni wanaa ibse malee akkamittiin naaf gala gaafanni jedhe maali Filiiphoos taa'ee ibsee fi namicha jaandaramaa kanaa fi iddoo sirriitti ibsee fi jedhee booddee cuupheetti gadhiisee biraa bahee sokkee hafuurri waaqayyoo isa fudhatee sokkee jedhee dubbata. As keessatti maal argina? Waldaa kiristaanaatti namoonni dhufanii identitii adda addaa qabu. Tokko ta'uun necessarily unity qabaatu malee isaanii spiritual unity dha malee ta'amma jennu afaan tokko wantoota adda addaa isa jennu miti waldaa keessatti. Noomateetti waan hin jedhaa turutti na dhageessu miti. Akka jechuu miti. Kanaaf hojii argamoota even namni tokko afaan koo afaan gara biraa irra caala yookaan afaan koo afaan gara biraa gadi jedhennaan fuula waaqayyoo duratti cubbuudha. Waaqayyo wanta inni nuu kenne kennaa waaqayyo nuu kenne properly itti fayyadamuu dhiisuun iyyuu cubbuudha.
Waaqayyo isa kennaa sana nuu kenna. An tokko ammanaanii Finfinnee keessatti namoonni gaafa bilbilanii namoonni sodaatu haasa'u. Isheen inni naasaanii afaan isaaniitiin haasa'u sodaatu. Inni kun cubbuudha fuula Waaqayyo duratti. Ana ofii godhaa uummanne eenyutu naa kenne? Eenyutu naa kenne? Waa'ee identity irratti kaasee kanan dubbachaa turu beessa godhaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo isa naaf kenne kan namaan caalaa yookaan namanna caalatu hin ta'in aan nama Waaqayyooti. Aan nama bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin maal ta'edha? Uumameera. Bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin nama uumame waan hin ta'eefi namni gara paanisii namni ilaalu hundumtuu kadhattuun karaa bukkee taa'uyyuu bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin uumameera waan ta'eefi addunyaa kanarratti namni wal caalu hin jiru, namni nama caalu hin jiru. Umriidhaan caaluu danda'a, barumsaanis digirii adda addaa qabaachuu danda'a, wanta adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu gaafa dhalatu dhiirri paawundii 2 sammuusaa, dubartoonni paawundii 2, dhiirri paawundii 3 jedha. Maaliif akka isaan jedhan hin beeku. Irra deddeebi'ee dubbisuu hin dandeenye kana warri baayoloojii baratan xu'uutti dubbisaadha. Wannoon namaa gaafa dhalatanii mammazzana seenuu warri baayoloojii haxannaatanii bayeessa godhaate akkasii dubbiftan nan barbaada. Garuu wanti guddaan isin argitanii addunyaa kanarra namni jiru har'aa qabaate namni tokkos keessa kan jirtan. Namni gara biraan na caala jettanii hin yaadinaa.